Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashama harka fuuna hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkamiin nagaa jirtu. Jajjabaattu isiniin jecha nagaa alhamdulillah. Egaa har'ame keekii wajjin hojjannaa. Akkaataa keekii itti hojjetamu isin barsiisan isiniin jedha warri hin beekne. Akkaataa salphaan yeroo muraasa keessatti osoo yeroo dheeraa nutti fudhatin jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti akkaataa keekii itti hojjannu wajjumaan ilaalla jechuudha. Sirriitti ilaala. Keessattuu warri nyaata hojjechuu fedha qabdan, warri nyaata hojjettan jechuudha mana madaamii keessatti. Egaa odoo isin hin dhibini yeroo baay'ee afaan Arabiffaatiin haasa'ama kan hojjetamu jechuudha. Afaan Amaariffaatiinis. Akkasuma ijoolleen baay'een immoo yeroo baay'ee isin yoo hin galin jira. Meeshaan baay'een isaanii immoo Arabiffaa fi Ingiliffaan kan barreeffame isa kana addan baafachuuf warri wallaaltan hin jirtan jechuudha. Kanaafuu har'amee akkaataa salphaa daqiiqaa muraasa keessatti daqiiqaa 30 waan hin guutne keessatti akkaataa keekii bareedaa itti hojjettan keekii mi'aayaa ilaa kakaa harka hojii murii na nyaadhu jedhu jechuudha. Akkasumallee kan mana keessan keessatti hojjettanii nyaachuu dandeessan jechuudha. Ofii keessaniyyuu wajjin haa hojjennu haala salphaa waanuma xiqqoorra jechuudha. Waan baay'ee irraa osoo hin taane akkuma argitan meeshaa kanneen asitti qopheeffadheetiin jira. Akkuma argitan killeen jira. Asitti urgoo yookaan zibaadiin jira. Asitti immoo pinkiin paawudariin jira. Asitti vaaniilaan jira. Egaa isiniin jedha amma asumaan gara hojiititti haa deemnu. Amma kaa hinqulaalii afurii cabseetiin jira animaalii fi hinqulaalii jaan fayyadama. Amma maaseetaan killee jaan fayyadama. Saanii lama keessatti waan hojjechuu hedduuf jechuudha. Isin immoo saanii tokko keessatti hojjechuu barbaaddan tokko fayyadamuu dandeessan jechuudha. Tokko fayyadamuu dandeessanii jechuun saanii lama keessatti yoo tokko qofa fayyadamuu barbaaddanii jidduun asumatti immoo namatti haasaa jira hojiirra deemee jechuudha. Nagamni jennaan jidduumaan deemee asumaan immoo as deebi'etanii jechuudha. Amma immoo akkuma argitan jechuudha. Egaa killee akkasitti walitti makee booda. Akkasan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Egaa amma immoo gara hojiitittiin achi deebi'etanii isinitti agarsiisan isiniin jedha. Kunoo ilaalaa sirriitti hubadha. Amma asirraan zayitii itti naqee jira akkuma argitanii akkasinii galuuf jechuudha. Yeroo san irratti haasa'uuf natti hin tolle haasaa jira wacaa jira waan ta'eef asitti sukkaara jechuudha. Akkuma argitan sukkaaraa fi zayitii itti goonee jirra amma. Egaa asitti immootu urgootti godhuuf hin deema yookaan zibaadii jechuudha. Sirriitti ilaalaan isiniin jedha ijoolleen keenya haga dhumaa tokko tokkoon jechuudha. Akkuma argitan kunoo. Kanneen amma immoo yoo ilaaltan baqa burcuqqoo walqixa ta'e itti fayyadamuu qabdan. Kubbaayyaa walqixa ta'etti fayyadamuu qabdan jechuudha. Amma zayitii fi sukkaarallee isa walqixa ta'e tokko tokkotti godhee lama hojjechuu waan hedduuf isin haa galu bakka kanatti. Isin immoo tokko hojjechuu barbaaddan gimmaasha fayyadamuu dandeessan. Isin galee asitti illee urgoo burcuqqoo tokko fayyadame jechuudha. Sukkaara burcuqqoo tokko, urgoo burcuqqoo tokko, zayitii burcuqqoo tokko jechuudha. Akkasitti erga walitti mayitanii booda immoo sirriitti jechuudha. Akka isin jala gaagolaa hin taanetti sirriitti warri maashinii hojjechuu barbaaddanis maashiniinis hojjechuu dandeessanii asitti immootu jechuudha. Akkuma argitan vaaniilaa jechuudha. Asitti vaaniilaadha. Kan itti makaa jiru kun jechuudha. Lama waan hojjedhuuf maankaa lamaan itti godha jechuudha. Keekii lamaan hojjechuu heda'anii. Egaa akkasii sirriitti ilaalaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Maaliifi mooyaas baradhaan isiniin jedha. Inni akkuma argitan asitti vaaniilaa naaqatee na addisii banaa jira saniif hin tureen isiniin jedha. Asitti immoo kaafe maalidha? Vaaniilaa kun akkuma argitan itti dabaleetiin hin jira. Maaliif hin urgeessa jechuudha. Vaaniilaa waan biraa osoo hin taane hin urgeessa. Foolii inqulaalii keessaa balleessa jechuudha. Foolii killeessan balleessa jechuudha. Inni akkasuma isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Achi booda amma wanti hafe maalii yoo jettan wanti ijoon wanti hafe jechuudha. Asitti amma daakuun hin hafa jechuudha. Egaa daakuu furnoo pinkii poodara booda irratti godha jechuudha. Amma asirraan kan itti godhu daakuudha jechuudha. Sirriitti eegaa aan isaanii tokko keessatti inqulaalii 3 yeroo fayyadamtan daakuu gimmaasha yeroo dabarsitanii fayyadamuu qabdanii. Asitti immoo lama waan hojjechuu hedduuf tokkoo fi walakkaa fayyadama jechuudha. Burcuqqoo tokkoof walakkaa. Burcuqqoo wal fakkaataa fayyadamuu qabda yeroo fayyadamtan kan sukkaaraas kan zayitiis kan urgoos akkasumallee kan daakuu. Daakuun immoo irra darbuu qaba. Xiqqoo irra darbuu qaba. Maaliif urgoof sukkaararra zayitii irra darbuu qaba. Yoo tokko tokko fayyadamtan daakuun tokkoof gimmaasha ta'uu qaba jechuudha. Akkuma argitan daakuu itti makeetiin hin jira. Asitti wanni yeroo 3 itti ta'eef waan irra waliin guutiniif dura. Isiniin jedha obboleeyyan kiyya.
haala kanaan daakuu keenyas itti godhanneetiin jirra jechuudha. Amma immoo wanti nu hafu maalidha? Pinking powderii hafa jechuudha. Isa duqeetirraan itti godhuuf akkuma argitanii. Amma pinking powderii itti gochuufin jira. Sirriitti ilaalan isiniin jedha. Egaa kaa viidiyoo qofaa miti Zoofii mooyaas nu barsiisi warri jettan asuma dhuftanii waan barbaadan yoo barreessitan isin barsiisa jechuudha. Mooyaas hin qabaa haasaa bichaa miti viidiyoo bichaa miti gorsa bichaa miti. Mooyaas narraa barachuu dandeessaniin isin jedha buleeyyan kiyya asuma pinking powderii kun mankaa tokko jedhaati keekii 2 waan hojjedhuuf yaani mankaa 2 itti godha jechuudha. Argitanii mankaa 2 itti godha. Egaa akkuma argitan bifa kanaan waan nu barbaachisu hunda itti godhanne jechuudha. Amma bakka homaa dafnee kana booda waan nu barbaachisu hunda godhanne egaa akkasitti warri maashinii hojjettan maashiniin hojjettanii warri harkaan hojjettanis rakkoo qaban immoo daddafee hojjechuu waan hedduuf maashiniin tokko baay'ee ulfaata. Isuma saaxinii keessaa fuudhuu diddaa kanaan hojjedhe jechuudha. Sanafummaa. Akkasuma isiniin jedhaa obboleeyyan kiyya asitti kan sirriitti walitti makuu qabdan isiniin jedha. Ani kaa waan gorsaa yeroo baay'ee gorsan na beeytanii mooyas hin jira koottaan isiniin jedha mooyas hin qaba isiniin barsiisa. Na gaafadha waan barbaadan warroonni haraa taatan warroonni reef biyyarraa dhuftan warroonni nyaata hojjechuun giraa isin galee waan barbaadan nyaatarraa nyaata iswiitii ta'e wantoota mi'aayaarraa ta'e waan barbaadanirra isiniin barsiisa jechuudha. Koottaati waan isin dhibe na gaafadhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Asitti akkuma argitan kun saanii lamattiin godhaa jira akkuma argitan kana jechuudha. Saanii 2 wal bira kaa'ee isinillee saanii mana keessa jirutti hojjechuu dandeessanii ani immoo isa dhedheeraa kanatti hojjedhaa kanatti. Egaa kaa bifa kanaan akkuma argitanii akka jeeliitiitti ol qabate jechuudha. Kanaan isiniin jedha jalaan immoo zayitii wanti itti dibeef akkana jalaan qabanneef booda isinii galee warri immoo saaniin keessan hin qaban itti dibuus dhabuu dandeessanii maaliif keekii keessaa iyyuu zayitii waan jiruuf qabata jechuudha. Kiyya kun xiqqoosii hin qaqqabata waan ta'eef sahaniin xiqqoo albeen tuttuqamee waan irraa lallaaxameef jechuudha. Saniif malee waan biraatiif miti isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkuma argitan bifa kanaan saanii 2tti godheetiin jira jechuudha. Innaa kaa amma garam deemna hoo jenneetiin hin jenne amma kaa qaxxitama fuunee eessa geessinaa bakka isa bilchaatu isa geessina jechuudha. Bifa kanaan xumuree jira waan hundaatti godhee amma kaa forooni keessa galchee jechuudha. Akkuma argitan amma forooni keessa galcheetiin jira.